يا أشمع أركفون جرى جرتو بقى جراتني أنا دكتور يزيد سكالي نمون هارا ومنا كلا سنتني يلا سبسكرايب gochuudhaani video keenya like gochuudhaani video barnootaaf ta'u asirraa argachuu dandeessu manni mana keessanii like gochuudhaan video eegala yeroo wal qunnamtii saalaa yeroo marsaa lagu wal qunnamtiin saalaa heeyyamaa moo heeyyamaa miti yeroo sana ammoo namatti fuu danda'amoo namatti fuu danda'u waan jedhu laalla gara video adeemnu doctor shamarreen tokko osoo laguun irra jiru yoo dhiira wajjin bultee hafuu danda'a maaloo jetti obboleettiin keenya namoonni haraawaa taatanii baga mana kana nagaan dhuftanis ni jechuun barbaada akkasuma jalqabarratti akka mana kana seentaniini mallattoo diimtuu gaaraa sana balleessa koomentii tokko tokko barreessa yeroo marsaa laguu keessa ta'anii wal qunnamtii saalaa dalaguun baasanii qaba obboleettiin keenya gaaffii kana yeroo darbe keessa irraa dubbadheetiin ture tariitiin namoonni haaraareef seentaniif tarii viidiyoo keenya arguu dhiisuu dandeessu kanaaf kan isiniif ibsu ta'a haga dhufa qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turuun isinirra jiraataa jechuudha jalqaba irratti jechuudha miidhaan yeroo wal qunnamtii yeroo marsaa laguu jechuudha wal qunnamtii saalaa dalaguun miidhaa lama akka qabu isiniif kaaseen ture akkasuma faayidoota gosoota afur akka qabu isiniif kaaseen ture sanan bal'isee isiniif ibsuu yaala nafaana tura miidhaan isaa jechuudha akkuma kaaste namoonni hedduun shamarroonni hedduun namoonni hedduun akkatti hubannoo qaban hawaasni akkatti hubatee jirutti yeroo marsaa laguu wal qunnamtii saalaa yoo goone spermiin dhiiraa sun nu keessatti hafuu hin danda'u takkiin nutti hafuu hin danda'u takkiin mudaa daa'ima dubartiin takka qaamni saalaa shamarranii eega wal qunnamtiin itti dalagamee boodee haga guyyaa 5 haga 4 sanaa ol turuu danda'a spermiin dhiiraa qaama saalaa keessaa jechuudha sana jechuun yeroo hattan diqqata jechuudha gara dhumaarra si'i wal qunnamtii saalaa dalagee marsaa laguu keetti gara dhumaatiif deemu yookaan daladdu taate guyyaa 5 arfan sana eeggate marsaa laguu keetti sana gaditti yookaan sirraa dhaabbatu ta'e sana eeggate yeroo marsaa laguu sirraa deemutti gara ulfaatti jijjiiramuutti seenaa jechuudha guyyaa 4-5 waan turuudhaaf jechuudha kana jechuun namoonni yeroo marsaa laguu ulfaa akka danda'an carraa qabaa jechuudha carraa qabeessa ta'e argameeti jira jechuudha yeroo marsaa laguu gara jalqabaa osoo hin taane giddu galeessa takkiin gara dhumaarra yookaan daladdu taate carraa ulfaa'u ni qabdaa jechuudha carraa ulfaa'u xiqqishoo dhibban jenne xiqqishoo ni qabdaa jechuudha akkasumallee yeroo marsaa laguu kana wal qunnamtii saalaa dalaguun dhiibbaa garaagaraa ni qaba innoo infekshinii garaagaraaf saaxilamuu dandeessa jechuudha infekshinoota garaagaraaf saaxilamuu dandeessa faayidaa isaa eega miidhaa isaa kaasne faayidaa isaa kaasuun illee nurra jiraata jechuudha faayidaan inni qabu fedhinnaa wal qunnamtii saalaa dabala yeroo boodatti jechuudha fedhinnaa wal qunnamtii saalaa haalaan dabala dhukkubbii yeroo marsaa laguu ni hir'isa akkasuma mataa bu'uu garaa ciniinnaa yeroo sanatti ni hir'isa jechuudha kun faayidaa yeroo sanaati jechuudha asumatti gurra keessa kaadhaa thank you galatooma